فيديولي رمضان كيسا أول ما في أكسوما قتي مشالي رمضان كيسا هنجم دبلي في هنجم هرتي متين جت شو رماتي يسيتي أرشيكو مشان تما قفان والدوتا يكون أرجتن كانوا هم دا يسيتيو سبرايز قوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشام هركفوني وردتوتا في كبزم توتا ورموهم دي جيسان ومنتي كتانا سولين قودي بقتيني سنجاجي رمضان اللي هرت وربفا مسدد تفاس وما جرت وربفا بيفهم الأوكو جاسين جدا كنا في وروني جتشورا أول قال ستاني وان تكو جتاني يروح تكو يوغا تاني لالو أبو برين تنجتشورا هاي برين ميشالي نما سن أسيت ترجتان كوني وقارب بي سنتيما ميشالي دبوك أبو في يوكي نمو ميشالي باي ببريدا تهنيفي قرشي نساء قالي جنة لالو دا جارو بريدي نافي أكسوما أوني رابوليتين تينا هاد إسيتي كبيرة هدو ممي دعو كته قرشي إساولين هنگت أموراتي نموني فيديو كنا إلالتان لايك gochuudhaan video kana eegala isiniin jedha gatii isaa tokko te akkuma asirratti argitan kana tokkoffaa irratti kanaan isin agarsiisuu barbaadu qarxii firaashaa achirraa eegalee jechuudhaan meetira 8 jechuun isa guddaa ta'eedha alatti afee baay'ee guddaadha meetira 8 jechuun firaashaa 4 extra bondidii wajjin akkasuma ammoo tuyyuu tiraas carqii 12 carqii isaa walii fi tiraasii wajjin beebi tiraasii yookiin tiraasii xiqqoo 6 carqii wajjin gatii isaa hunda hanga xumuraatitti ilaaluudhaan laayik gochuun ammallee na wajjin turtii gaarii tokkoffaa irratti carqiin firaashaa kun jechuudha naa hubadhaa sirriitti fasinii haa ta'u carqii firaashaa 4 akkasuma beebi tiraasii carqii isii 6 fi tiraas carqii 12 ta'asitti argitan kana firee 12 jechuudha wanni inni hojjetameen sufraa bunaa asitti argitan kana sufraan baay'ee bareedaadha akkuma hirdhistaniin hirdhata diizaayinii bareedaa ta'eeti akkasuma mutuyyuu carqii qulqullina gahaa qabuu fi miidhagina illee qabu qarshii 16,000 isiniin jedha sirriitti mirkaneeffachuudhaan hubadhaa 16,000 jennaani guutuu meeshaa asitti argitan kana 16,000 seetanii akka fiigaa hin dhufne wantoonni akkasii yeroo hedduu darbanii na mudatanii hanga danda'een ifa isinii godhuu yaalii godha hanga wallaala fiyyaate itti aansuun ammoo firaasha extra bondidii jechuudha firaashin kun karrafa saalleen jira diriimidha jechuudha akka Itoophiyaa keessatti firaashni saantiin 70 dheerinni isaa qumatiin jechuudha meetira 2 firaashni diriimiin jechuudha filatamaadha ajajaan yeroo tokko dhufa malee hin dhufu jechuudha sanuu amma badee kalarii jijjiirate kaduraanii bituun baay'ee garaagarummaa qaba tokkoon isaa ammoo qarshii 2,600 isin isa 4 baay'ifadhaa meeqa akka dhufu itti aansuun firaashii kana jechuudha firaashiin gurguddoodha akkasitti argitan kuni firiin takkittiin fi qarshii 250 isin ammoo firiin 12 meeqa akka dhufu herreegadhaa isiniin jedha itti aansuun beebi tiraasiidha yookiin ammoo beebi tiraasii as keessa jirtu yookiin tiraasii xiqqishuu tana isin ammoo qarshii 250 xiqqii waan taateef widdiidha firiin jaamee akka taatu herreegadhaa carqii malee jechuudha carqiin guutuun isaa 16,000 isiniin jedhee jira itti aansuun obboleettiin tiyya meeshaan isin qabdu rakabootii xiqqaadha namootiin hedduu jechuudha rakabootii dillaayitii rakabootii widdii maalii jettanii fi kun rakabootiin kun qarshii 2,400 qofa garuu ammoo miidhagina isaa tahee siniin inni asirra fuudhe 12 takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 akkuma sitti argitanitti jidduu kanatti saanii yookiin maqammachaa isaa 12 fuudhee jechuudha rakabootiin kun xiqqaa isa tahee dillaayitii illee itti isinii galuu ni danda'ama kanaaf ammoo tuyyuu kun baay'ee bareeda kalaara warqaammaa yookiin isa warqii ta'eedha qarshiin inni ittiin bitame qarshii 2,400 itti aansuun wantoota carra qabeetti obboleettiin tiyataati keessa tokkoffaa irratti saanii zirgiin kun baay'ee furdaa fi miidhagaa akka ta'e hedduu ulfaata yeroo har'aa kana qarshii 2,400 jechuudha garuu isii qaata keessa bitee jechuudha dogoggoraan meeshaa kana fakkeenyaaf namni yoo darzana na ajaje nam lama fa'a jechuudha darzana yeroo bitu darzana lama fidee haala saniin dogoggora gaafa qarshii 1,800 darzanni jechuudha kan bitame baay'ee guddaa fi ija keessan ilaala asitti burcuqqoo firii 6 kan fuudhe jechuudha laala saanii zirgiidha garuu furdinna miidhagina isaa laala qarshiin isiin ittiin fudhattu jechuu waan kadura bitamee lafa jiru ta'ee qarshii 1,800 gatii har'aatitti 2,400 jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hubadhaa sumaan baay'ee guddaa kana jechuun kiyya akka 2,000 ni jira darzanni tokko saanii zirgiin akkana akka 800 ni jira akka 600 yoo barbaadan ni jira akka 600 sun baay'ee haphiidha fireen 12 yoo tokko hirtan qarshii xiqqishuudha jechuudha itti aansuun obboleettiin kiyya meeshaan isin qabdu tokkoffaa irratti burcuqqoo darzana tokko qabdi burcuqqoon darzanni tokko waan ajaa'ibaa keessaa burcuqqoon tunniin baay'ee qashtii kan taatee fi akkasuma ammoo tuyyuu baay'ee rakasa kan taate walumaa galatti burcuqqoon asitti argitan kaameramaaniin ol ka'ee isin agarsiisu burcuqqoon kunii fi kuni kan saanii lamaan irra jiru yoo birrii 1,000 qofa jechuudha kun 500 kun 500 salphamatti birrii 1,000 jechuudha obboleettiin tiyya meeshaa babbareedaa ta'e kana haala kanaan warra isii surprise gootee rabbi si irraa haa jaalatu
Ittiaansun jookii ID isin jette angaruu jookii ID hin barbaanne burcuqqoo bareedduu bitee akkasuma akka wal fakkaatu kanneen illee sarviisii bichaan qabdu obboleettiin seetaa gaddisiise keessa meeshaa achi booda ajaa'iba qabdi kunoo jookii isin asitti argitan kana baay'ee bareedaa tahe sa'aatii ammaa kanatti 1,300 garuu jookii dura fuune waan ta'eef qarshii kumaan ka kennameef jechuudha qarshii kumaan fudhattee jirti jookiin kun ID miti jookii keessummaa kenneettuu juusii adda addaa wantoota adda addaatiif kan hojjetamu qarshiin isin fudhatteen qarshii 1,000 qofa walirra kunniin 2,000 jechuudha. Ittiaansun obboleettiin tiya meeshaan isin qabdu 3 tirii namoota yoo qarshiin isinitti hin dabalu akkuma bitetti kunoo laala haala kanaan 3 ammoo 1,300 jechuudha guddaa jiddu galeessaa fi akkasuma immoo xinnaa yookiin ammoo baay'ee bareedaa kan ta'e maatiin mana keessatti namni 2 3 4 itti nyaatudha isiniin jedha. Ittiaansun ammoo tuyyuu ka buddeena keessa kaatan laastikii qabdi ka buddeena keessa kaatanillee kunoo inni originaala tahe hin jira foorjidiin jechuudha qarshii 200 fi birrii 80 hin jira inni kun ammoo xiqqoo originaala sanirra jabaadha qarshii 350 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Ittiaansun saanii ittoo qabdi obboleettiin kiyya saanii ittoo kana gaxaa 5 yookiin ammoo tuyyuu cilfaa 2 fi akkasuma saanii ittoo 2 fi saanii sarviisii uummataa ofii kan qabudha akkuma duraati inni qarshii 1,300 isiniin jedha waan dabale isiniin jedha waan hir'ate isiniin jedha waan nattole keessa sufraa kana ilaala akka inni itti bareedu meeshaalee kana hunda ammaa irratti ta'eeti baay'ee namatti tola jechuudha dhugaa rabbi maatii ofii birrii xiqqishuu kanaan surprise yoo godhan iida haala salphaa ta'een ittiin gammadan jechuudha isaanis guddaa garuu isiniif baay'ee xiqqishuudha. Ittiaansun meeshaan isin qabdu zayitii litira tokko oomaariin qabdi oomaar akkuma isin beektan widdiidha akkasuma immoo tuyyoo ana biratti filatamaadha jechuudha sababbiin isaa ni dhageessisa waan ta'eef yeroo dheeraa nyaadhaa litira 5 qabdi qarshii 1,700 jechuudha kabinneeni ammoo tuyyuu har'aa fi kaleessa san caaluu malaa isiniin jedha gatii saniin hin dhufina buna kiiloogiraama tokko qabdi bunni illee amma haga bitee jedhe xiqqoo waan tuttureef buna warqaati qarshii 750 amma yookaan 800 achii ol illee na fakkaate. Ittiaansun sukkaara qabdi sukkaara kiiloo 2 qabdi sukkaara kiiloogiraama 2 na ajajjee qarshiin isiin ittiin bitame sukkaarri kuni kiiloon tokkichi 150 kiiloon tokkillee 150 kiiloon 2 ammoo birrii 300 jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Ittiaansun saanii giloobaalii qabdi saanii giloobaalii kun yeroo har'aa kana badaa jirallee akkasuma qarshiin isaa ol ka'aa jirallee akkuma baratame na biratti dura qarshiin inni ittiin bitamaa ture haaluma salphaa ta'een jechuudha qarshii rakkasa ture ammallee jechuudha baay'ee hin waddanne namoota tokko biratti baay'ee qaala'ee jira. Kuno akkuma sitti argitan kana saaniin giloobaalii sadarkaa 5 qaba guddaa qaba. Ittiaansun ammoo isni kunis guddaa kana aanu sadaffaadha afraffaadha shanaffaa sadarkaa 5 qaba qarshiin inni ittiin bitame qarshii 6,000 kalara 2 jira adiin jira boorri kun yookiin keelloon jira obboleetti kenna akkatu haala kanaan yoo goolamnu meeshaa isii jechuudha tokkoffaa irratti obboleetti deena takkatu maatii isii surprise godhe distii tana jechuudha qarshii isiin ittiin bitamu haqiiqii isinitti hima distiin tunni 3 walirratti qarshii 3,200 garuu ammoo ka isii waan laallameef qarshii haqiiqa isii ittiin bite isinitti himu keessanitti mee jira baay'ee rakkasa jechuudha sababbiin itti argame maal isin jechuu danda'a qarshii isaa qofa beekaa isiniin jedha. Ittiaansun obboleetti deena asuma Khadiijaati shashamannee meeshaa kana surprise hiriyoota ofiitii goote yookiin hiriyoota isiitii goote na fakkaate meeshaan kuni gaafa san qarshii rakkasaan dalagame meeshaa aadaa torbanii tokkoffaa irratti killaa lammaffaa irratti qorii guddaadha sadaffaa irratti xumuxoo jabduudha. Ittiaansun boraatiidha boraatiillee baay'ee bareeda. Ittiaansun buqqee urgooti. Ittiaansun asirratti fal'aana guddatu jira siinqeedha torban kun gaafsan ka dalagame qarshii 10,000 amma mootuyyuu hanga 11,000 fi 12,000 galee jira meeshaan inni hin waddanne hin jiru isiniin jedha kanaafi obboleettiin keenya rahmateen ammallee jechuudha mee feermuuzii kana ija keessanii ilaala baay'ee qashtii kan tahee fi hedduu miidhagaadha feermuuzii kana tokkoffaa keessa isaa akka laaltan barbaada originaala tahuu isaati jechuudha kanaafi feermuuzii akkana namoonni bitachuu barbaadan mana keessa hedduu isiniif barbaada. Feermuuzii bareedinaa san qofa osoo hin tahin akkanaallee mana keenya keessa barbaachisaadha qarshiin inni ittiin bitame 2,400 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya laayik sheer gochuun hanga xumuraatitti warri viidiyoo kana ilaaltan hedduu galatoomaa isin jaaladha isin kabaja ammallee rabbiin nu haa laafisu waan hundaa du'aayinaa kadhadhaa horaa bulaa fayyaan faaya.